Kina mimmaa miskiinaa qabee haadha warraa abbaa warraa waliin biloo kame Dubaay keessa. Kun jireenya iyyuu jibbe jireenya iyyuu jibbe omiyyuu jibbe jechuudha. Sirii galee. Lakki tokko ergi galee asiillee mana uffata aadaa roobaa kan jedhamu qaba. Biyyaallee galee Addis Ababaatti mana uffata wayyaa. Dubaay keessaa utuu waan fedhe qabaate dhaggeeffadhu. Dubaay keessaa dhaggeeffadhu. Dubaay keessaa karoora isaa malee biloo kamuun utuma tiiriileena ta'e kaayyoo isaatiin ala biloo kamuun biyyan gara kaayyoo of keessaa hin qabu waan ta'eef. Akka nama saree buusarraa ceete hanqaaquu samii buute ta'e jechuudha. Sii galee ati waa qabaachuu isaa dhaalte miti ati. Karoora biyyan galaan isa keessa hin jiru ture. Sii galee utuu karoora biyyan galaa qabaate iyyuu miidhamu namni kun. Ashokkaayii namni biloo kame kun hanqaaquu samii buute ta'e. Hanqaaquu samii buute daaraa bubbeen fuute ta'e jechuudha. Sii galee amma gaa kan maraatee biyya keessa jiru katti 100,000 wayii riyaaluma 2,000 wayii utuu biyya keessatti poolisii qabsiiftee rasii wayyuu takattaltee alitti dawwaluu kiyyar. Risiiti qabda miti? Siin kennu kaampaanii lakkoofsa kaampaanii Dubaay siin kenna isatti daawwal irraa fuudhani kaampaaniin beekuusaa beeka malee. Poolisiidha birrii xiqqoo waan animsiisin kaa poolisii waa harka keessa jedhu gootee 50. Addis Ababarra naman beeku tokko iyyuu hin qabu bara. Wallahi sababa isaatti maatii wajjin walabee jira. Saree buusaa raaceeti. Namni isin mataa jirtu kun ijoollee. Abbaa warraatiin bilookii dhugee biyya bu'e. Wallahi billahi. Abaarti kee allayyaa buuse bara. Abaarti kee allayyaa buuse. Si. Tokko sababa kiyyaan. Allayyaa buuse abaarti kee. Abaarti allayyaa buuse bara. Wallahi. Warra abbaa warraatiin yeroo tokkotti Dubaay keessaa biloo kamuu jechuun utuma miliyoona meeqa qabaate kun abaarsa cimaa. Abaarsa cimaadha kun. Wallahi. Abaarsa cimaadha wallahi. Biloo kamuu immoo. Kun imimmaan buutee du'aa itti kadhattee ati. Lakki imma biraaf galee tokko sababa kiyyaa miti. Maal taataa dhoog? Du'aa ittiin kadhannee akkamitti biloo kame koyi. Ergi maatii wajjin walabee immoo kadhadheera. Maalikoo sababa isaatti birriitti darbee kan faleeni birrii namaa bara. Ergasii immoo maatii wajjin walabee jira wallahi billahi. Qalbii binti. Akka itti tokko komentiin maal jetti beekte isaafuu maallaqa walitti qabaa itti tokko komentiidhaan. Yeroo olaatuutti yeroo isaafuu maallaqa walitti qabaa itti. Wallahi yeroo olaatuutti jechuudha. Asi fakka maaluma xiqqoodha. Wallahi yeroo namni ilaatuutti mammaatti malee. Ilaal karoora malee namni biloo kamuun 100,000 wayii miti birriisi. Karoora malee biloo kamuun ilaal inni abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a biyya keessaa waa qabaachuu danda'a. Garuu karoora isaatiin ala biloo kamuun maallaqa miliyoona tokko gadi kasaaraan seenu jechuudha. Karoora kasaaraa yoo seene miliyoona tokko seena. Karoora isaatiin ala biloo kamuun. Kanaa gadi hin seenu jechuudha. Isa yoo ammoo dhattee warri biyyatti deessee hospitaala dhukkufannee hospitaala jiran itti bilbilan jennaan. Ammoo duutu jedhee itti bilbilan mooraa jiddii jedhee hin dhiiseen. Lubbuun keessaa baasamu itti bilbilan hospitaala keessa hinnaan jiru nama dhukkufatee ciisu achitti itti bilbilan lubbuun keessaa fuudha boon. Jedhee hin dhiise barana jechuudha. Itti bilbilan hospitaala jira hinnaan bu'aan laayisturaalee jedheen bilbila koo cufadhe. Maala naasaale nama hospitaala keessa jiru rabbajii gabbisa hin baasin hin jedha mooriyaan. Wallahi. Rabbachi gasin baasirin jedhamu maalan jedhane aboo rabbi si haadhan saru cufadhe kaa ilmoo durbaati ulfaa daa'imma deessee dhukkufattee hospitaala itti natti fakkaatti egaa ammaatanus jedheen garaa koo keessa aboo rabbi si haa fayyisu jedheen bilbila koo cufadhe jechuudha. Hattuu dhedheetti dawwalee hospitaala keessatti dhaga'e aboo rabbumti si haa fayyisu jedheen dhiise jechuudha. Rabbumti si haa fayyisu maaliif balaa daruu kun bakka akkaasamaa itti bu'ee moo jedheen garaa koo keessa. Amma kam goona itti ariyaati. Poolisii qabsiisi. Poolisii biyyaa harka wayyaa jalaatiin nama dubbatadhuuti. Lal. Poolisii 51 jedhi 50 fuudheeruma si waa kennu. Jedhi lama abduu keessa dhiichisiisi. Maa namichi sun hin dhama malee waa sichi. Oke rakkoon qabu daawwaliin gaafadha dara rabbiif jedhiiti. Inni lakkoofsa isaa totoo bilbilaa rabbi tasaa godhe kennu. Ayyee sii kennu. Kenni ka video maa cufattare? Ay,
والله أنا ما أكنا من أنا ما قبرتي ده ولا يورك لا دارو أكنا أنا ما دوا قبرتي بالوي أكنا ما دوا قبرتي بالبلاد وين بتفكر هذا تابع سكرين guys سأقول تاجرو تكما إيه أفيدتو تابع سكرين قرا كم أي تابع سكرين قطن هاوي مالتاتيد لما ولا كوسير ردي بريسي والجورود أنسر ركني والله سمايا سانجل شيء جارتي كتير سمايا سان جالس ما رفته فيها كل رفته فيديو ما بندوه يا سيمين سوا كلنا مدامي براد سي جيم تبو ده ناو جيكتا تنم تو فيديو براد أوي ويا تكما السلام عليكم وعليكم السلام أتم نجا تكما أنا اللي وانا متوفي بري أتم وين يسنيات يوم سنيات جا خري غيرها بتحكي مرة تكست جولة كنا جولة لما نافيتي قالوا كمان نا نافيني قسمة بالبيت راجفت ها أي جولة دراني جولة شمرة ويتكلم جولة جولة نما لما نافيتي قالوا هذا ما نا أي جولة نما سدي مكان تكلم برا رتقل جولة تكتي مرة في زنبين أنت تأجماني أنسلة كدراسة أمانيف يو يتكلم ده بتوقع أجمان بالبيت راجفت دلالة كاتيس انت كان دلال متمالتي ما دلال انت يقول لي سادي أفريقيا جالم فاميلي تبي يجالم فاميلي تو ولا ما نم لما أقوليان كيا نما لما في الدين دلنا ناس انت يجولين جتورا أجل جيتو كم جي لما أجلين دلده يجولين فاميلي وين تيجي جتورا ليس كالتين حبيبي أقول لهم جتي أمارة سنين بيتامتي كديه فكرتك يماني تيرم كجيل سنمو يماني هرم تجوري انت كنا بربادا توري كده قد ولي كملين كم يماني بربادا توري أمارة لنا تفيديو قلت روما أفهم لتي ولي قال سلافزو मेरा बीजेडी और मोर मन अत्तिविदे हमारा अत्तिविदे अफाम माले जी बोली गल इसी रखों का बो एंगेटा सूराज राफनी फंडे रखे फट अब वो जगह साबै अभी बात ये तो कर रखे फट सूरा फनी फंडे देंगेटा याओ ले चुरा यमनी तेरुम तेरा यमनी ना फाके यम्बे को बालतू नो रखी से रेजे नेरु वाली में एनी बिरोजती बाकी बिरा होजती अभी जानी कोत पर रखने थे कोत वर्रा सोडो ला वरी सोडो ली वलाइता सोडो वेलकम वलाइता मिति सोडो तुला मात वर्रा सोडो aha warra walaita se sorry walaita sodo jira panene yi walaita ekerta la kasimi naguma undi kesan ish birime kasinya ati habibti hawi بري بسدي في صدق بري بسدي wari pasadi ko nama sifide kam me kata feyet لا دران إجولة شمرنا ولا ما نافيد إجولة سنا كمرفت إن دلنا سنتي ورقة اللي راد لك بين من مدامي دلجيت ترى إجولة كونترات بعد أمو إجولة ما فاميلي إرجع إجولة كمان في دي حاجة بقى شو دلنا لبراهيم دلنا بقى إجولة ما تما إجولة تنا في دتنا ناكني نانجد أجمع فوري تكنه بريدا وسنا نتأذى نقول بقى ورقة هن تمرا بقى تكتي مرو هدا وصو كران نشوف من ترتيبه
achuma lamu deeme birri idabal haga birri idabarsa gade achuma ittahaasee bakka yoo dandama hin jiranne birri deebisiin jedhe ega sin dandamne birri naa deebisii maatiin biyyaa na cinqaara genna achuma bilbila cufatte amma dhaga'u gara Iraaq isan deemte maal jechuudha ga'e yoo tana way jechuudha. Naan galle waanta kenna si galeera. Tokkeela kan ishiin jettu Habibani ishee ati dura waamaa turte sana osoo hin taane. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Meeqa way jira. Adama kan naan jedhe dhaggeeffadhu. Si hima dhaggeeffadhu. Habibatti siin jedhaatu Arabiyyaa galti bar. Ishee akka dhiiraa tokkoon beektu kan akka dhiiraa wayii sagaleen ishiillee dhiiraa. Dhiiraa fi durbaa sana sagaleen ishee Arabiyyaa galaarti arras baatee bakka. Bakkee tiraavil ejanti ka jedhu naagaleeraan isaan hiriyaadha qabachuu dandeessa sana. Gurbicha magaala sana maa gurbaadha boontan. Haram durba bar obboleettiidha. Dubartiin ofiin jettise. Maal durba ta'uu maali nan beeka riyaan qullaa siin argine way harma siin argine way eenyumina aminiin argine akkamiin hin durba jedhan fuulli dhiira sagaleen dhiira reennaa galchitanii. Laa shamarrani wallaa siin sagalee dhiira fakkaata malee durba. Maal hin beektu shamarra ta'uu nu shawwaduu dandeessi shamarra ta'uu maa hin beektan. Ilaa argitaniittu qullaa akkas argitaniittu. Maa rifeensa mataa qabdi. Rifeensa mataa qabdi. Kenna audio godhadhu waan itti maayee tokko waan gaafadha audio godhadhu me waan gaafadha. Daabboo qabdi. Qabdi maal jechuudha. Argiteetta. Bimboossi barin kakatti boogizee ijoolleen ati durba moo dhiira jedhaniini wallahi durba maal taate maal jechuudha. Nu agarsiisuu qabdi kan itti baruudhaaf nu agarsiisuu qabdi ka. Akkamii wala mandare armaan qabdi miti ma. Armi si akkuma kiyyaa kana miti ma kun akkas. Waajjira akkas. Cubbuu dhalaa kun wallahi qabdi maal jechuudha. Qabdi jechuun mallaka waan argite. Isha amma eessa irti reeqaan littiin? Har'a biyya galaatti wallahi biyya galaatti har'aa tikkeetti kutattee. Qoy ande qoy. Baga illimsi goote akka abbaduu keessa irratti amaaratti kan itti otoo Oromoon lafa guutee jiru ishoo baga illimsi goote. Reefa naare wallahi. Eemee nama booda argachuu dandeessu yoo si nyaate sirkaa Oromoo keessaa nama naannoo keetiitti kennitu nama ollaa keetiitti kennitu nama booda argachuu dandeessu. Maaltu dhaqee amaaratti si kennisiise? Oromoon lafarraa dhume. Inni ollaa keetii lafarraa dhume. Moo jasbaa wayiiti. Namni nagaan hin dhume nama nagaa naannoo keetii ollaa keetiitti maan kennitu maa amaaratti irratti kennitu. Badaan kun cimaan kun dhaqanii amaaratti kennan ka. Ani ergaasi ijoollee fiddee amaleekaa tokkummaa. Waan Oromootti ijoollee fiddee maa nama amantee dhiftee ijoollee meeqa toona nyaata. Habibti miidiyaa irratti beekta malee eessatti beekta? Gara dhugaadha hin Eessatti beekta maalummaa si beekta? Hin beektu maal irratti kennite ree sabaan simiti sirkaa baduu danda'a biyya keessa galee argachuu hin dandeessu naannoo isaatti gala nama biyyaan illee biyya kee miti sabaan illee si miti miidiyaa irratti beekta maaltu si kennisiise obboleettii ko. Maayimidha Oromoon kun yeroo wallahi. Innaan ta'e maayim naachu hin baranne.